Maga fatara summa ganda ke sanantau si uyu gati mata maketu yu awame karke ati dambe itu male nafaka walla ke santure warra والله pai balu jeni timu si Jabir ganda kena tinggudan yani. Akau dia bira gudan yani. Gandi kena ndong nambe ko sama na gafa teti. me Gandi ababo fu darba be ababo kena minahi ati mun jiru ababo wala darbi me gandi kiya. Gandi abbaki ya ati kana tate kesa dalate. Namni beke wonna yedon jir. ababo afur darbu dan dettani hasbi allah bani adam kana ala awu shak shak ya ala shak shakina ya ambazawe wansi ajaibu namni akka kiyya oli gadde min jiru abbaan takka namni likkiki oli gadde min jiru dachiin anirra nejetin dachiin Haja muraasa wanne hunna dachiin dufta ishiyati. een Arsii keessa deemtaniirtan sirriidha gaddabii fi wannoo keessa. shaashamane ji'a waggaa fi ji'a meeqa hojjedhani yeroo hojii mootummaa jiru waggaa fi ji'a meeqa kumaa yochi beekani kumaa rabbaashii isaa fi guruppii isaa mana hidhaatti guyyaa rabbii mana hidhaatti baasaa oole kumaa kana gaafadhu sitti hima Eessa teettan? Shaashamanne shaashamane gadda. shaashamane waajjira poolisaa beektaa jeneraal Zeeroo hanjii fa'a. wanti ati hin taane hin jiru dastaa eho dastaa haadha faatee bira naa dhaqi achitti naa barreesse በጣም የሚያቀኝ ማለት ነው ደስታ nama jedhamu kana laaf hiriyyaa kiyya ijoollee shaashamaneeti namni በትክክል የሚያቀኝ istrii kiyya haadha faatee jala dhaqiitii itti himi dastaa achiin Anta gara ma kaatti jaallatante ati nama biroo itti ergiteeti naqa akkasi itti naa himaan jedhin ati waan ati uf jajaartu sit feessisee hangana asirratti uf jajaa nama natti hin ergin. Ofuma kan keetiin na himi malee. yaani nama Walla nabeeku amma dhaqa icciitii kiyya jaartii teessee tiyya himaa jettee gana gaafan si heerumeetiin jedhellee duriyyee mana na ergita atiin. Dhaqa la tagaafasii ol keessaa hin qabnu kaa tagaafa na bira geettee ol keessaa hin qabnu la ammaaf nagaruu lamaxxanaakar nagaruu lamaxxanaakar ፍቅር lamaxxanaakar እናንቺ ስለኔ ጠንካርነት Ijjiti abbaa manaa kiyyallee isa durba iyyaafachuullee hin fedhu. Badaas ta'e mishaas ta'e sumarraa baruu hin fedhu. Lamma saree deebi'ee argitee lamma saree deebi'ee icciitii isaallee baasee namaaf himuu hin fedhu. baatiki Sadaffaa saree deebi'ee abbaa manaa jechuun anaaf uffata kiyya hangaraa jalaati waan ta'eef abbaa manaa kiyya dhuunfama kiyyatti fedha. Akka namni amma miidiyaa irratti illee baasee akkasii godhachiisu sanillee waan akkasii san hin fedhu. Tokko san lammata saree deebi'ee amma karoora nikaa itti dhannu bichaa nu amma chaachai ka haya bakka waan birdiisiya cufi waan mara isaanillee yoo ta'e inni kaan akkuma jirutti ta'ee sargiin kiyyaa fi haadhaaf abbaa kiyya jidduu ta'uu qaba maatii kiyya jidduu jechuudha. Maatiin kan koo baay'ee sirri sargii kiyya arguudhaaf harmeen tiyya aayyoon ta'u gaafa sargii kiyya san akkanatti arguudhaaf hawwii guddaa qaban. Akka namni onlaayinii irratti heerumu kanarralee onlaayinii irratti hin heerumaan dirqama haadhaaf abbaan kan koo arguu qaban. achi dhaquu qabnaa biyya deemuu qabnaa Waadaa abbaan kiyya na seensifatee russan. Waadaa abbaan kiyya yoo lubbuun yoo du'ellee haati tantee hin jirti yoo haati tantee hin jirre obboleeyyan tantee. Waadaa abbaan kiyya na seensisee rutuu san. ajaa'iba qabda kaa asii biyyatti gallee sargii godhannaan tinni shaayii qabdim Dirqama kanaaf jennaan abbaaf haadha kiyya as fiddee bakka jirutti sargii waliin godhanna. yoo akkas jette gatiin lashee ka asirraa biyya deemnaa yoo taate xiqqoon ulfaataaf jedhe Kanaaf isaan achi asituu dhabdus isaan biyya galuu dhabdus haadhaaf abbaa kiyya as fiddee dirqama amma isaa. haasaan na qabdee laal mucaan harkaa baaftee jirta mucaan akkan harkaan baane barbaada mucaa san garafuu barbaada hin beektaa millikiidhaan na keessaa badaan jirtu mucaa san dhaqqabachuu qabaa Muka nyaadhu.
Kana maqatu akkuma adurreedha maqaan isaa adurree osoo hin taane maqaan isaa adurreedha akka jiru nan gitan inni adurree masabaree seentee baate fakkaata. Wallaa tokko dhiifama naa godhi jeneraal. Maqatu dhiira maqaan maan bichaan. Yaa baay'ee koomantii dubartii jalatti miti abbaa mataa tan jalatti koomantii badaan barreessina. Ambar rakkoon kiyya koomantii mana jalatti koomantii mataa nama hadoochan kana jibbaaba. Dastishaa jirtaa bannaa takkam inspektar dastaa. Ni amma beekan allaaluun fedhaayyuu akkam borumaafuyyuu. Maal laaluu feete? Dastaa laaluun fedha. Dastaa maali? Bishaan amma jiru kanama. Dheebodhe eenyu bishaan naa bita gabbu'e. Jeneraal. No, aada faatee baramma waadaa walii galleerra wal amansiifneerra wal fuudhuuf murteessinee sargii bichaan nu hafe haadha. Faatee. Laal sabaayif amma akka bismaara madooshaan mataa keessa gattumanitti si gattumuun kiyyaan malaal karaa miti. Haadha faate kazaaree jammiro maanni nyaamsa waliif labsii dabarsaa iyyeenee nech baalabeetee nech ማንም ሰው ስለሷ ክፉ እንዲወራ አልፈልግም እንዲያወራልኝም አልፈልግም። ሰማችሁኝ? ጋሩ ጃርቲ ተንቴቲ ወሊኑ ገልቹ ቀብዳ አና በዳን ይሲ ያሪኤ ስትኔሩ አሳን ጎዴ ተመዱቢው ሊገድ ይቀበሽን ካዱቢ ፊት ጅራ አናፈት አከተመ ጨረስ ያለከ በዳን ይሲ እንደ ሃዳ ኢልሞ ኬቲ ቲበር ሪግቴ ጋቸን ነመስለት ዳሙዳቱ ከፕሮፋይሊ ካቴ ከን አርግቴ ከሲንቂጣ ሃዳ ኢሳቲ በር Haadha gatee si fuudha jettee yoo wallaalee atarrasannaa himta ani sanbar qara iddoon isii qabus iddoo isiiti iddoon isii qabus iddoo keeti kala ilmi dhiiraa haga afurii rabbayyaman beektame haga afuriiti isiin hayyamte taanaan sokkee rakkoon qabannaati yoo barbaadde ammuma si hayfite kun bar mana keessa jirti ala jirti seetaasee kalaas taate bakka haasaan amma haasa'u kana odoo jibba qabaattee fiigaa dhuftee yookaan laayivii kana cufti yookaan Wada kasi isi olin isa olin senin sinjet sigale. Yalla okay. Miste by the way የተማረች ሰው ናት። መካበር ሳይሆን አዋቂ ናት። አልহামዱሊላህ ካላስታቴ በቃ አሳደ ኮትመ ነው አስስለ ሙሻሂያ Ayo butuh tiar gitu. Beta. Betu. Karena dulu negara itu. Ya. Wallah. Apa sih ini? Hast du schon geredet mit Anisbach? Ja, bei Anisbach, ja. Sie ist so bei TikTok. Ja. Wir schon geredet mit. Ja. Ich kann sie aber nicht so gut. Warum? Weil sie jetzt anders ist. Isi dabarta ijoolleen tuwwan fuudhi naan jedhanii isiin fuutuu tayyette tanaabar. Amma maal jedhaa? Amma fuudhuuf yarisiidhe. Er wird nicht. Ja, ich will verheiratet, diese Frau. Nein. Habe ich doch schon vorher bei Ansbach gesagt. Ani kara kanaan dura sitti himee jira hin ta'uu jedhaa jirtila. Maaliif hin taane jedhiin? Maamaan ta'e hayyamtee bari jedhiin? Mama auch hat gesagt, heiratet, kein Problem. Aber du hast schon meine Mama, du darfst nicht zu einer Mama. Ati haadha tiyya qabda kanaaf sancaala maal goota? Isiinuu fuudhinaan jette jedhiin isiinuu fuudhinaan jette waan ta'eef. Kein Problem. Gaafa bakka biroo deemnu ammoo isii achitti bira bu'aa jette. Und dann gehen mit etwas magst du nicht, okay? Aber
Was ist aber? Aber sonst hat sie wenig Geld. Nee, wenn ich will, ich gehe mit Mama und mit Dieter. Aber wo wohnt sie? Sie wohnt andere dort. Wo aber? Oder sie wohnt hier auch, glaube ich. Egal, bei uns. Kann sie bei uns kommen? Ja. Ist egal, ja? Dann haben wir noch 2. Ja, es war Frau. Ich und diese Frau, wir schlafen hier. Und manchmal mit Mama, sie ist mit Mama gerade in einem Bett geschlafen. Aber was kocht sie? Sie kocht alles. Was denn? Ati malfa, isin malfa hojjechuu dandeettii jetti kushiinaa keessatti. Waa hunda itti miyati waa hunda akkan hojjedhuun beekti miyati. Alles perfekt. Kookare. Kann sie Spaghetti so wie Mama? Etwas. Hat sie Nutella-Brot? Alles. Ja. Nicht alles. Doch. Weißt du, was Frauen nicht machen? Etwas Frau gemacht, sie auch. Nein, Frauen machen nicht das. Nein. Sie macht das nicht. Hm? Frauen machen nicht das. Sie macht alles. Das ist schon verheiratet, ne? Ja? Ich bringe hier, ja? Durriye, Okay? Wer, Dorie? Okay, ja? Nauli ta. Okay, ja? Ja. وآخرا أوكي جت Okay. وأنا قاعد تبيتا وأنا هاتي دوغيتو وأنا هاتي فيا سيتف غارين تاني كهاتي دوغيتو إسينا كني تينا نسي كني تيجرين هاتي شوكولاتة تنديف تو بيتا كجولين شوكولاتة يا تنديف تو شوكولاتة الكام فارابل ليسا وانسان نقافت كيستي سين سن أيامتي نانيسي أيامتي Ich verstehe dich, was du gesagt hast. Was habe ich gesagt? Du hast gesagt, nicht die Kinder Marmelade machen. Die Zähne gehen dann kaputt. Natürlich, ja. Mbete afaan Oromootiitti dubbadhan Waa hunda din chocolate, donati, any food. Me no problem. Richtig? Ja, ich habe verstanden. Ja. Ist schön, Frau, ja? Kasi ijoolleen argaman deemti amma seenaa jechuudha. Das Gold? Irgendwie sieht sie Gold aus. Warqii fakkaattiin bareeddi jennaan warqii fakkaattii jette wallahi galatoomfadhu. Thank you. Amma seenaa asliin ni beektaa miti. Wallah sa'aatii ammaa kana mana haadha faaxeetii jennaan kaatee dhaabatte. Haadha faaxeetii jennaan badduuti osoo duute. Yaa ijoolleen nama badduuti biratti hin dubbatan seenaa asliidha. Badduuti biratti hin dubbatan osoo lubbuutii qabdi malee. Haloo. Waan fira sodaateeti jechuudha. Afaaniin hin buufattu. Wannummaan fira sodaa afaaniin hin buufattu. Maali jennaan? Haati yoo karaarallee gabbayan waa hin hayyamtuuf. Yoo karaarallee gabbayan waan ashiin biti jette hundan bittu aan okee qofan jedhaan okee. Haadhaan isiirra wallolla yeroo karaa waliin deemnu. Gaarii fayaabbattee haati seenaa amma yoo karaa waliin deemnu baajaaji of darbiti. Ciqiccii keessan maaltu nagalche isiin kana biti jennaan numa bitaan. Biti jennaan numa bitaan bas. Haadhan feetu amma gaafa waliin deemnu maal jetti? Maamma fuutee hin bayiniin naan jetti. Maamma noo gud naan jetti hin bayiniin fuutee. Yaa amma beeta haati waa hundi asitti wanti ijoollee nyaattu beeta waa hedduun ka jallaattii qabu jira beeta jallaattii waa'ee wanna karkarroo kana wal qabatu hedduu ka qabu. Sababa kana haati dubbiftee laaltee adda baafattu malee itti kennitu beeta hin dhoggiti. Ani yoo akki suuqiina waliin deeman beeta akka carraa ta'ee suuqiina waliin deemna waan jarri jedhan takka hin dhiisan guuree fida beeta itti guura. Funaanatanii caaceffatanii as teennee nyaannaa jedhan makiinaa keessa yookiin makiinaa keessa teennee nyaanna yookiin ala nyaannee gallaa yoo galle maamaan nun dhiiftuu jedhan beeta. Bakka laalee waan jallaatti hin qabne achitti kenneefi illaalullee yeroo hedduu beeta illaalullee hin eeyyamallee ani akka tasaa ta'een eeyyama achi booda haati alatti ittiin kennuu qabdu jettee achi na dhoggite anallee beeta sababa san waan bituuf manuma taa'ee dhaamatan
hundi isaanii waan itti ajaman bakka waan ani hin beekne beeka waan ani hin beekne waan ani hin argin waan ani odoo na gaafatte umrii kiyyarratti hin agarre. Okay. Dikkittii ta waggaa afuriitu jira beekta ta dhumaa dikkittii waggaa afur. Dhiyoo kana gaafiin isiin na gaafatte ho'i wallahi gaafiin ta'e sheekota gaafachuuf taa'aa nam. Wallahi laziif. Yaa banni namni ijoollee yeroo ammaa wallahi sammuun isaanii bismillah amma seenaan akkasii bar wallahi seenaan amma xiqqoo fakkaatti malee akkasii. Yaa seenaan baay'izawee amma firoorreedidha kuno isaan lamaan mana lamaanii miti masaanoo.